Assalamualaikum ya ummata keenya kan dhiyoof kanarraa fagaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. እንደምን ዋላችሁ? Alhamdulillah, ሰላም ነን። አማርኛadhaam አማርኛ kana hedduun beekumaa ta'a turiidhaan irraa Arabiffaa kanatu na laaffata. እሺ gaafii wayii isin gaafadhaafanii gaafiin kun hin ulfaata jennaan hin jiru. Sooma qabdanii akkam taana ishee? Yaa sooma keessa isin gaafachuun ta'a? Egaa Arabiin waa dandeessisu. Ishee hin salphifna. Akki goonu magaalaan Somboo kun isiidhuma kana immoo kan biraachaaf ta'eeti immoo tanimmaa magaalaa Somboo isin jirtu isiidhuma kana. Bismillahirrahmanirrahim. Somboo jechuun kanuma. Somboo jechuun Somboodha. Rabbi simbootti nuuf horu jedhaa jirra. Simbootitti oromuudhaa deemti. Sombootti. Somboo. Hedduun isii yeroo laallu kun walaanni kunis shufeera. Adda adduma isiitii waa qabeenya taatu namni akka isiitti qabu hin jiru yeroo laallu. Aannan qabdi. Maaltu immoo dhoyse? Maaf mul'achuu dhabdee hoo hin beeknu bakka biraatti jedha namni. Wanti dhoyse kun hin dhokatin jedhamee yeroo baay'ee du'aa hin kadhatamaa ture. Wanni sii dhoksee jedhe sarchii waan jedhamu godhamee yeroo gabaabaa keessatti imaamonni walitti dhufanii koreewwan masjiidaa adda addaa kun walitti dhufanii wanni Somboo kana kan sila magaalaa hedduu dura hundaa'uun isiidha. Garuu guddina irratti immoo booda jirti. Wanti waggaa hedduu sii dhoksee abbaa dhabde jechuun kan koo abbaa uumaa jechuu osoo hin taane nama itti hojjetu jechuun ulamaa guddaa of keessaa hin qabdu turte. Akkanan jettan isinis amma abbaa cinuma naannoftan maaliif deemtu ree? Akkana seenyaan nyaatama. Ulamaa dhagaa. Ulamaa dhabdee ulamaa kana hin qubsiifannaa. Jazaa isaanii rabbiin haa kaffalu. Kanaan duras beektolii hedduutu as keessa turanii jijjiiruu masjiida qabanii asiin gahanii. Mee imaamotiin magaalaa kana keessa jiran? Imaamotiin magaalaa kana keessa jiran yeroo ammaa kana keessatti dura bu'aan imaamotii magaalaa kana jedha. Asuma baadiyyaatti walumaa galatti Sheek Khaliifaa Abbaa Saambii jedhamu. Akkuma kana horeen masjiidaallee guutuudhumatu jira. Kanuma wajjin sheektolii warri duraan hojjetaa turan masjiida kana gargaaraa turan namas qaraaressaa turan jazaa guddaa rabbi jiraaf haa kaffalu. Jaruma kana hunda irratti immoo abbaa ta'ee jara kanatti kan bootaa horu ulamaa guddaa biyya kana qubsiifne jennee Darasaa yeroo baay'ate waliin galu tasa bakka gareetti. Ulamaatu dhufee walii galcha. Amma immoo darasaa yoo birriin baay'atee namni hojjetu dhabame birriin sun hin bada. Birriin danuun jiraate namni birrii qabu nama naa eegu namni akkasii yoo jiraate dhabame birriin hin bada akkuma sana jechuudha. Akkanuma. Akkuma kana. Sadiiniif duniyaan kun wajjin deema. Wal faana deema. Kun hundi isaatu lamaan isaatu ulama harka jira. Ulama harka jira. Isumatu gaa mataa darasootii beektotii keenya hundumaayyuu warra kanaan dura ifaajee baay'ee godhaa turan rabbi jararraa haa jaallatu jaras walitti qabee ijaaree tokkoomsee biyya kana magaalaa dudduubbetti hafte kana diiniinis duniyaadhaanis akkanuuf guddisuu sababaan tokko inni guddaan kanuma seenaa kanaan dura ambiyoota irraa isiitaa biyyoota duraan kanarraa qorannee yeroo ilaallu ammoo beekaa yeroo nutti dubbatu hanqina biyya tokkootiif furmaata kan ta'u ulamaadha waan nuun jedhaniif dhimma kanatti ol kaanee jirra. Alhamdulillah manallee itti binneeti jirra boo. Alhamdulillah kabajamtoota fi hordoftoota keenya kun ishee markaz imaama masjiida magaalaa Somboo lammaffaadha. Lammaffaadha akka tokkoffaatti hojjetaa jiru garuu akka tokkoffaatti hojjetaa jiru bakkee irratti argamnu magaalaa Sombooti. Somboon isin jettanu kan ijoolleen as keessaa deemtan illee kan laaltanu asilaa Somboon isii kana laa Somboodha. Isfaaltiin kun Somboodha. Isinis Somboodha. Anilleen Somboodha amma naannoon inni jirru kunillee mana Maamma Shee Faaris beeka. Namni Maamma Shee Faaris beekame? Manni isaallee kunoo kana. Abbaadhuma dur beeka. Abbaa. Shee Faaris nama seenaa guddaa asitti hojjetedha kanaan dura. Masjidummaan nuti ammatti olamaa qubsiifne inni iyyuu kasaanii. Tawhiiduma biyya kanatti kan hundeesse Shee Faaris jechuun hin danda'amu. Abbaadhuma mucaa kanaa jechuudha abbaa Mahammad. Kanaaf sababa isaaniitiin immoo dachiin gaariin mayra gaarii biqilchiitiin jennee. Nuti amma ilmaan isaanii ta'uu wal baladu xayyibu yakhruju nabaatu biidni rabbihi. Akkuma rabbiin jedhu san rabbiin egaa ilma gaariis kennee fi hadhas inni diinii kaddamaa jira jechuudha bakka isaanii. Masha Allah jazakumullahu khairan wa ahsana jazaa zadakumullah. Rabbi sinirraa jaaratti sinin jenna.
afaan sommanaatiin gaa isinitti baay'isne dhiifama nuuf gootani makam Alhamdulillah. afaan lallaa jennaa.